kallattiidhaan dhimma Jawaariin ilaallatuun haasa'uu barbaada. Namoota kaafaa oo keessa jiran kallattiidhaan Jawaar qofa kan ilaallatuun dubbachuu barbaada. Negotiationiidhaan himna hidhaatii ba'ee Jawaaris hin jedheera sila. Erga mana hidhaatii ba'ee waliigaltee mootummaa wajjin waliigaltee hojjettaa jennaan hidhii an mootummaa wajjin waliigalee miti kan hojjetu Jawaar. Afaan isaa. Wanti inni jedhellee kan inni agarsiisu kan biraadha. Garuu waan ani beekuun immoo uummata kootti himaa. Waan ani beeku odeeffannoo ani qabuun immoo uummata kootti himaa. Mitiya jedhu Jawaar yoo barbaade gadi ba'e. Jawaar yoo xinnaate marsaa tokkoof beekamtii paartii isaatii malee Abiyyi wajjin wal argee kophaatti marii taasifateera. Abiyyiif Jawaar wal arganii marii godhatanii marii taasifatanii. Marii kana maal akka inni ta'e gabaasa paartii isaatiif hin dhiyeesse. Gaafadha waan ta'eef keessoo kaafaa osnan gaafadha waan ta'eef. Hin dhiyeessine gabaasa. Abiyyi wajjin garuu marii godhateera. Isa yeroo mana hidhaa jiranii sana inni gidduu deemuu miti laa. Qaamaan inniif Abiyyi wal arganii marii taasisanii. Yoo xinnaate marsaa tokkoof an odeeffannoo qabatamaadhaan qaba. An amma kan hin jedhu barbaadu maaliif hidhattee Abiyyi wajjin mari'attee miti. Maaliif isaa fi Abiyyis marroonis waluma qixxeedha. Inni uummata isaatiif jedhee daggala keessa naanna'us inni uummata dhaqee manaa godhatee ajjeesus waluma qixxeedha. Maaliif Abiyyi wajjin haasa'attee miti. Gaaffii sana miti kan hin gaafachuu barbaadu. Abiyyi uummata Oromoo mootummaa ijaarratee sirna ijaarrateetu uummata kana ajjeesaa jira. Diina uummata Oromooti. Dhuunfaadhaan dhibee irraa hin qabu jedhe namma. Abiyyi garuu dhuunfaadhaan dhibee nurraa qaba. Akka Oromootti. Dhibee nurraa qaba. Kanaaf anamma maaliif argitee mari'atteetu hin ta'ini? Erga diinota Oromoo wajjin mari'attee hojjetta ta'e siyaasa Oromoo keessatti maalodha wanti gumaachuu barbaaddu gaaffii jedhu. Isa kan hin gaafachuu barbaadu. Diinota Oromooti wajjin warra Oromoo halkaniif guyyaa qalanii wajjin mari'attee hojjetta yoo ta'e gumaachi ati qabsoo Oromootiif gootu maalidha? Siyaasi ati Oromoodhaaf hojjettu maalidha? Jedheen gaafachuu barbaada. Tokko kana. Lammaffaa ilaa marsaa tokko duwwaa Abiyyiin argeesin jedhaan irratti odeeffannoo qabatamaa qabuun sin jedhe laamoone. Tokkitti marsaa tokko wal arganii akka isaan mari'atan nam beeka. Kan bira sila jalqaba irratti jalqabee kan hin gidduutti dhiise ammas wanta haasa'uun nu barbaachisu jira. Ifaan ifatti amma sila siin jedheera. Ifatti yoo haasofne malee falliin dhufu. Ifatti dhugaa walitti dubbanneetu rakkina keenya himanneetu dhukkuba keenya irraa fayyina malee dhoksaadhaan wanti ta'u hin jiru. Wanta lammaffaadhaan ammas waanan beekuuf namoonni baay'eenis immoo waan beekan kaasee ammas gaaffii gaafachuu barbaada. Maalifituu cal jedhee Jawaari jettee wajjin waa wal qabatu dhagam tokko. Lammaffaa immoo maal kana ture isa jedhu wajjinis wal qabata. Sadaffaatti immoo harka Abiyyi irraa dhiiga Oromoo maaliif dhiquu barbaadee Jawaari isa jedhu wajjin wal qabata. Negotiation jechuun akkan sila siin jedhee waa kennanii waa fudhachuudha. Amma ejjennoo Jawaar si'a sadii geeddaramen kaasa dura. Isa booddeedhanii sababa isaa waan an beeku dubbadha jechuudha. Jalqaba gaafa biyyatti galu Jawaar. Abiyyi wajjin hojiin koo Abiyyitu nu baasaa OPGOtu nu baasaa. Kanaafi maanni hojiin kee jennaan Abiyyiin jalatti dombii qabaa jedhela Jawaartu jedhe. Waan paablikii waan ta'eef jechuudha. Abiyyiin jalatti dombii qabuudha. Barcuma jalatti qabuudha hojiin koo. Akka barcumni sun jalaan tochooni jalatti qabuudha. Pozishinii jalqabaati. Kan biraa jecha fayyadames qaba. Ani inni shufeerii makiinaati jedhela. Waa'ee makiinaa waan dubbate qaba. Tarii yoo na gaafatte ta'e. Inni shufeerii makiinaati ani immoo raddaatiidha. Habutaantii jedhu dambilooddoodha. Ani habutaantiidha shufeeriidha Abiyyi immoo. Yeroo sana
yeroo Jawaar kana jedhu ijoolleen Oromoo Gujii lixaaf bahaatti, Wallagga lixaatti, Wallagga bahaatti, Qellem Wallaggaatti, Horroo Guduruu Wallaggaatti akka hoolaatti qalamaa yeroo Jawaar akkasuma jedhu. Kun ejjennoo jalqabaati. Ejjennoo lammaffaatu dhufe. Badii addanaan akka nafxanyaatti hojjechuu barbaada. Nafxanyaadhaa wajjiniin walii gallee akkan jedhutti hin deemtu taanaan badii addanaa jennaan Jawaar ejjennoo isaa jijjiirrateetu deebi'ee dhufee Oromoo bira dhaabbatee asicha haasa'uutti ka'e. Baga nagaan dhuftee kan jedhuun qabaan achirratti. Jawaar hidhamuun, ajjeechaan irratti yaalamuun, wanti garaagaraa irratti taasifamuun ejjennoo sana jijjiirrachuu irraa wajjiniin kan wal qabatedha. Ejjennoo sadaffaatu dhalate immoo lafa duraa sanatti deebi'aa jira. Lafa isa yeroo 2018 sanatti deebi'aa jira. Sagalee ani gaaffii deebisaa keessaa dhaga'u kan inni laaffisee himataa jiru sanadha. Maalifituu Abiyyi wajjiniin hojjeta yookaan Abiyyi wajjiniin negosheetii godhaadha amma gaaffii fayyaalessummaa Oromoo kooti amma gaa lafa kaa'aa fayyaalessummaa waan jedhuun dubbachuu barbaada. Bubburuqsinee walitti haasofneetu bira dabarraa irraa fayyina waan ta'eef. Namooti gaafa isaanii iddoo garaagaraa irraa keessumatti sooshaal miidiyaa irraa yeroo dubbatanii ashkarii Abiyyi ta'e Jawaarii jedhu. Jawaarii Abiyyi fituu hojii hojjetaa jedhu. Abiyyi Jawaarii ashkarii Abiyyi ta'eetu Abiyyiif hojjetaa jettee yaadda taanaani. Waa'ee siyaasa Oromoos kan Itoophiyaas Jawaar nama jedhamus badaa irraa hin beektu. Maaliif Jawaarii ashkarii Abiyyi ta'ee gaafa jettu akkuma Taayyee Rigaa Kasalaafaa ashkarii isaa ta'ee hojjetaa jechuudha. Jawaar akkas ta'uu hin danda'u. Akkas ta'uu hin danda'u. Akka inni ta'uu danda'utu jira garuu. Akka inni ta'uu danda'u kuni haxxummaa siyaasaatiin bu'aa buufachuudhaaf maaltu naaf ta'a akka nama tokkootti akka paartiitti miti akka nama tokkootti maaltu naaf ta'a kaalkuleeshinii jedhamudha. Jawaari Abiyyi jalattan dombii qabaa yeroo nuun jedhu haala Abiyyi mijeessee irra dhaabbateetu PLC kaampanoota nagadaa 23 ol banateera Jawaar. Kaampanii nagadaa 23 ol banateera Jawaar. Gaafa hidhamu kaampanoota kana dhiiseetu hidhame. Akkuma argitanii dookumentii mana murtii irrattis gaafa dhiyaatu kaampanoonni sun tarreeffamanii dhiyaatanii. Kanas maaliif banatee miti? Maaliif banachuu dhaqaa? Akkamittiin namni siyaasaa horii horachuudhaaf sochii socho'aa miti. Kanas siyaasa akkatti hojjetamu beektu jechuudha. Kana gaafatta yoo ta'e. Wanti ani jedhaa jiru har'a PLC kee guddifachuudhaaf waarsii kenneera inni waan ta'eef Oromoo deebistee marsaa kan biraadhaaf Abiyyitu nu baasaa kottaa makiinaa kara booddeetiin gotonnaa jechuun cubbuu guddaadha. Cubbuu isa Abiyyi nurratti hojjete caalaa isa kanatu caalaa anaaf. Jawaar PLC isaa banatee 23 banatee biizines empaayirii ijaaraa ilaalaa amma Oromoon dhiigee, Oromoon ajjeefamee, Oromoon tumame waa'ee kanaan. Waa'ee kanaan haasofne bare gaaffii deebisaa. Wanti inni hojjetaa jiru kan inni hin dubbachuu hin barbaanne. Namoonni baay'een kan beekan. Namoonni Jawaaritti dhiyaatanis kan Jawaaritti hin dhiyaannes qabatamaatti kan beekani Jawaar Abiyyi haala mijeessee fi PLC baay'ee banateetu daldala. Daldala sana biizines empaayirii godhee guddifatee babal'ifatee hamma Abiyyi aangoorra jirutti horii ittiin horatee gaafa Abiyyi dadhabe immoo anatu itti ba'aa. Kanadha yaadichi. Anatu walitti ba'aa boru. Kanaafidha siyaasa Oromoo ganee siyaasa Oromoo lafatti dhiisee nama Itoophiyaa ta'ee achi asumatti deebi'ee nutti dubbachuun Jawaari kanaafidha. Maaliif yoonaan jette har'a wanti hojjechuu danda'u kanadhaa jedhee lafa kaa'ateera. Kanaafi yoo waa'ee daldalaa haasofna ta'e jara keenya Oromoon hundumtuu daldali nuufa soorumu gammachuu guddaadha kun. Jawaaris nuufa soorumu waan gaariidha kun. Sooroma sanaaf jettee
business empire babal'ifachuuf jettee qabsoo Oromoo irratti suuta jettee kara booddeetiin qabdee ammas miilla Abiy jala gashuudhaaf isatti dhuftu sanatu wanjala guddaadha. Kanaaf maaliifidha akkaniti yoo naan jette akka nama siyaasaatti wanti aggaammatee adeemaa jiru business empire waggoota muraasaaf babal'ifachaa, ijaarrachaa, guddifachaa, horii horachaa taa'eetu gaafa humni namichaa dadhabe immoo Oromoo godhachaa seetanii akkuma Abiy godhe sana dudda Oromoo irra taa'anis masaraa mootummaalidha. Calculationiin isaa kanadha. Wanti gaaffiif deebii isaa irraa argamus, wanti hojii nagadaa Jawaar adeemsisaa jiru irraa argamus kanadha. Ilaa qalbeeffadha. Nagadaa irraa. Waan namni itti dhume garuu waan obboloonni keenya itti dhuman moone waan maanguddoon itti qalame wanta guddaaf xinnaan keenya itti salphate biizinasii empire biizinasii Jawaar ijaaruuf jennee afaan qabachuu hin dandeenye. Hin dubbanne. Yookaan gara biltsiginnaa goranii biltsiginnaadhaanii jedhanii as ba'uu rakkinni hin jiru. Gara biltsiginnaa goranii ani biltsiginnaadha jedhanii as nutti deebi'u. Yookaan immoo as goranii Oromoodhaa wajjiniin dhaabbachuu. Qalbeeffadhaan ani maaliif Jawaar qawwee hin baatuu jedhaan jiru. Nagaadhaan hin qabsaa'e jedhanii isa nagaadhaan qabsaa'u sana uummata isaatti agarsiisu. Nagaadhaan qabsaa'e. Kanaaf wanti siyaasni Oromoo keessa adeemaa jiru balaa guddaa lafa qaqqabsiisuu ga'urra geenyeerra amma. Balaa guddaa lafa nurra qaqqabu ga'urra geenyeerra. Garraamummaadhaan calluma jennee fayyaalessummaadhaan abaluu kan kooti. Aantee kooti abaluu. Wanta xixiqqoorra dhaabbanne inni jennu suni yeroon isaa darbeera hin jiru inni kana booddee. Siyaasa Oromoo irratti safarree walitti kenninee safarree walirraa fudhachuu qabna kana booddee. Safarree tokko lamannee walitti kennineetu safarree tokko lamannee walirraa fudhanna malee dhoksaatti namoonni biizines empaayirii ijaarrachuuf jedhanii dhoksaatti qabsoo Oromoo gurgurachuudhaaf yeroo isaan malteedhaan nutti adeeman. Cal jennee kana booddee ilaaluu hin dandeenyu. Hin dandeenyu. Lubbuu namaatitti kaffalame. Lafee namaatitti cabe. Qe'ee Oromootu itti diigame. Ani gama kootiin waanan danda'e waanan hin dandeenye adda baafadhee odeeffannoo ani qabu hunda funaannadhee kana booddee siyaasa Oromoo keessatti iccitiidhaan wanta Oromoon irratti walii galee yoo ta'e malee iccitiidhaan wanta Oromoo hojjetamu jiraachuu irra jiru. Fakkeenyaaf negotiationiin Jawaar Abiy wajjiniin godhate beekamuu qaba. Tokko lama jedhame ragaadhaan gadi ba'ee dhaga'amuu qaba beekamuu qaba. Hin beekamu taanaani dhimma Oromoo dhoksaattitu wanta tumamaa jirutu jiraatu. Hin ta'u kun Jawaar duwwaadhaaf maree dhaqa taanaan mararaan maal akka mari'ate nutti himuu qaba. Paartii isaa duwwaattitu hin ta'e nutti himuu qaba. Marroonis maree dhaqa taanaan uummata Oromoolaa waa'ee kee ilaalchisee waa'ee kanaa mari'adheera jechuutu irra jiraata. Paartileen Oromoo hundumtuu walii galanii uummanni Oromoo karaa beekuu danda'uun beekee hadhokatu kun jennee waa walii gallu yoo ta'e irraa kan hafe kophaatti keessumatti nama dhuunfaa tokkotti kenninee wanti nu teenyu jiraachuu hin danda'u kana booddee. Daldaltoonni kophaatti ba'anii daldala isaaniitti galu. Warri Oromoodhaaf hojjenna jedhan immoo kophaatti ba'anii harka wal qabatanii Oromoodhaaf hojjechuu. Kana booddee inni baala walirra bubuusnu